waaqayyo uffata addaa sirra kaa'a. Amen. Nama kana keessan kun arkaan qabaati waaqayyo uffata addaa sirra kaa'a jedhaani. Namoonni galgala kana waatti qayyeeramu jiru. Namni tokko jira maqaan kee Dhaabii jedhama. Dhaabii namni akkasii jirta? Namni akkasii Dhaabii namni dhabu. Kottu fiigi dafee waaqayyo erga leedi kama. Sagalee keessa ol kaasaa jira Yesuusidha. Adeemtu sifagaltu Rafagas Peredia. Atamu malu jet. Gari ofta. Ela namichi kun gari of musas gara makiinaatti geddaram. Amen. Yesus yaadina. Itti dubbadhu dhaqee. Ishe. Aku. Revala seprenima. Oi, by the way. Bashila. Maka bagian. Enyu. Bashila. Adi manaki jini walita ni gara baatan. Akeetti dubbadhu. Ugaadha. Namanta. Lady Saprenima Katora Villadia. Nama tokko waate. Amma gaafana siika'ee deemu afuura kootiin argaan jira. Mana abbaa ishee yookaan mana faamilii ishee keessaa baatee daandii irra deemaa jirti. Daandii irra isheen deemaa jirtu qabeenya masarata eenyudha? Namni amanu yaadee. Hallelujah. Isi hallelujah jedhaka. Fanas tokko lama sadi. Tokko lama sadi. Obbolaa dhiiraa meeqa qabdi baay'ee? Dhiira sadii fi dubartii lama. Nama shan. Anaan jaal. Siinjaa. Dhiira sadi. Isaan dhiira sadan nurrattu lola bahuuf jedhuun arga. Gidduu galeera maqaa Yesuusiin. Amen. Gidduu galeera. Amen. Amen jettanii. Bakka masarati muftii dhiifama si gaafatti. Masarat si ajajeera. Wow. Galgala kana sirratti bilbilti. Agitaa. Nama tokkoof waateera.